haftanii kolfa kaleessarraa haftanii iddoo ayyuu kaleessarraa haftaniitu ani itti raddee mannu fegarraa hafe jechuudha. Raaftaniitu isin akkam fataa isin hin goone hin bashannanne ittiin qofalle otuu kolfitanii eenyuun laayikii godhe jirtuume akkam isatti goonaan achi hin salphatti bishayyoo nanaa nyaatu humnaan qabdu biyyee nanaa nyaatu mana keessatti kophaa hubamte. Girgiddaatti jette akkasitti miillaan girgiddaatti jettee ta'u. Rabbi kee obsanaa kenni kaan obsan qabu. Kaleessoo viidiyoo dalaguu dadhabe dhugaa rabbi sababii kolfaatii fi akkin jedhama. Mucaan xiqqoodha manaa nyaatu haadhoo ishee. Wallaan mucaan xiqqoodha sidhuma yoo uffata kana guddise malee jechuudha. Furdinallee hin qabduu xiqqoodha. Shabbi goona akka qoccannan akka maddaa'ima ijoollee shibiitti lafa teesse ka'u. Tundueyyuun qabu. Amma kan barbaacha dhufee itti fufiisa akkam ta'e eessa gaheraayyuu koo eessa akkamitti nuuf fufamoo poolisiin dhufee si qabemoo akkamitti mana sanaa bahuu dandeesse moo ammallee achuma jirti. Bilis viidiyoolee itti fufiin waraabi bunallee danfisii fi amala malaan itti sissiqi malee akkasitti gurbaa ariifachiisteen qabeen dhugaa. Miira to'achuu dadhabdee mucayyoon daa'ima mijila amma beektanii dargaggummaa keessa jirti waan ta'eef iji garasiif garana laalaa jechuudha. Iji asis hin millata. Maaliif jennaani isa kana bareedaa jetti malee amma isiniyyuu yeroo dargaggummaa keessa isiniyyuu akkas yoo amma dhiirri 2-3 isin gaafate 3-2-4 akkas isin gaafata kan wal beekna waan ta'eef saniifuu sakamnaa wayyeettu maradhatu yookaan hojjetaa mootummaa isin gaafata yookaan duriyyee caatii qaamtu isin gaafata yookaan immoo nama hiyyeessatu isin gaafata. Kana keessaa maradhattu yookaan nama bifa qabu isin gaafata yookaan nama bareedaa nama amala qabu kana jira mitiire isa keessaa maradhattaniitu kan isinii ta'etti heerumtuu jechuudha. Mucayyoon amma beektanii miidiyaa kanarra isin beektu mitiire dur iseen saayidoo kan arginaa yuutuubii saayidoo kan hordofti isuma maal jetti isuma duukaa culluxettee jechuudha. Dhiirachis achi zor jettee hin ilaaltu jechuudha. Kanaafitu mucaa kana jaallattee jechuudha. Jaalalli immoo gaqaan hin qabu. Jaalalli maaliidha jedhanii maraatu nama gootii jedhanii kanaafuu jennaani ijoolleen viidiyochitti nuuf afuufu jettanii itti nuufuufi jedhaniiti barreessaa fi asumaalillee jajjabeessa isiniin jechuun barbaada. Ijoolleen tokko amileesee akka waan cabsitanii akka waan ishee gadi buustanii akka waan ishee xiqqeessitaniitu komitii jala deebitanii ayyuun akkasii ayyuun sayidoo silayyuu maallaqaaf jaallatti akkana goote gurbaarraa fagaadhate ani gurbaa kana baay'ee jaalladha. Ani baay'ee si jaalladha irraa fagaadhu ayyuun baalageedha irraa fagaadhu ayyuun akkasii irraa fagaadhu. Abeeti todeessitanii duutan keessa bakkee namaa malee keessa namaa beektu ammasin bakkee namaa keessa namaan beektan namatti murteessina dhugaa rabbii keessattuu ijoolleen keenya namatti murteessina akkuma nama waa beektanii akkuma nama waa asichitti ilmaamtanii beektanii nama waa hin jedhina dhugaa rabbii ariifattanii nama waa hin jedhina hin gaabbitu. Booddee gaabbitu isinitti dhufa waan ta'eef wanta isin hin ilaallanne yookaan immoo wanta isin gashine keessa hin galina akka ijoollee warra biraatti daawwadha. Dhugaa rabbii hormiyyuu dhufee daawwate kun dhugaa rabbii guddachaa jirti hormiyyuu dhufee daawwate ayyuutti wanti inni immoo otuu naa danda'ame afaan oromootiin hojjechuu dhiiste afaan amaariffaatiin hojjette yoona ayyuun kuma 100 dabartee jirti. Dhugaa rabbiin isin jedhe kuma 100 dabartee jirti otoo afaan amaariffaatiin hojjette otoo amaariffaan gara viidiyootti dhufteeti ta'e yoona kuma 100 meeqa dabarte bi'uunse kuma 200 kuma 300 ilaalama. Dhugaa rabbi ishee booddee banatanii kuma 300 kuma 400 ilaalamaa jiru jechuudha. Ijoollee warra maaraa warra eenyuutu maqalaan oromoo geejjete qalaala bar maal waliin beennu eenyu jala oolla nuti. Diraamaa amaariffaa jala noollu mee ijoollee diraamaa amaariffaa jalatti koomentii barreessitu koomentii holaadhaa ilaalaa. Akka isheetti ijoollee kee baga nagaan dhuftan wayyoo isin eegaan oole an akka itti diraamaa kan eegaa oole akkanitti akkana ta'echaa ooluu jechuudha. Ijoollee keenya oromoo dabar amaara jala dhaqanii argitanii isaanii warri saba biraa wal guddisu yooti waan badaa hojjettellee waan namatti hin tolle hojjettellee bakka sii dhossu sii shaffan waliif dhossu malee waliin saaxilanii jechuudha. Isinii namarraa isin barattanii dhugaa rabbii maal jettu mucaan irraa fagaadhu nafad isin turraa fageessee fi turraa fagaata gaalli otu jaallachuu isatu dura jaallate ko
isiniif hin galle malee isatu dura jaallate. Ayyuun maalitti sabeetti? Keessatti sabeetti ayyuun. Isatu miidiyaa irratti bareetu keessaan lakkoofsa ishee fudhatee dhaqee dubbisee rakkoo ishee hubatee sasan Iyyaasu birrii kadhattu. Yeroon Iyyaasu birrii kiraa mana naa kaffaleetti hin didda. Ayyalla boollangoo keessatti gad darbattu sen Iyyaasu kiraa mana naa kaffaleetti. Waan akkasiin godhadha. Ayyuun uffata biraandii keewwatti uffata taraa nagarii yookaan immoo talbaajii miti kan isheen keewwattu. Uffata biraandii rifeensi isheen keewwattu birrii meeqa birrii 80,000 50,000 60,000 45,000 jechuudha. Rifeensa taraa wiggii taraa miti jechuudha kan isheen uffattee deemtu kan isheen wiggii qaxxalattu jechuudha. Hin beektu hundi keessaniyyuu deemaa ta'e intinirra laala miidiyaa garabbi. Maaliif ree hin ga'u kabirri mana kiraa kaffaltii qoonqoodha hiriyaatutti dhufa. Hiriyaa dhiiraa qabdi hiriyaa dubartii qabdi. Ikkoo akka dubartiitti mana keessa gadi teessee jechuun dhamnaanitu deemtee dhaqxee birrii Iyyaasu gaafatti. Maaliif mana kiraa kaffaleef gurbaan? Maaliif mana kiraa kaffaleef? Waan ishee jaallatuuf isa seenaa baabootti laatti. Akkamittiinitu ayyuun baabootti laatti? Akkamittiinitu ayyuun baaboo baga bittee laatteef? Jaalala maaliin ibsattire? Bagi sapiraayis gooti. Ikkoo tana kanatti kana hojii moo maa jedhanii? Maa inni bara naqqee keessa maanni isin ani dullattiinuu ani jaartiinuu miidiyaa kana irratti waa laalee beekaa isin maaliif isin shamarree ammoo isin naan gadi jirtuu hin jedheen. Warra akkamittiin ayyuun baaboo bittee laattii fi akkamittiin Saayidoo gantee ergiin bashannansiifne fuudhee manatti galshee maal godheef bashannansiisaara Saayidoon ofiisaatti bashannanaan jiru bakka keessa deeme isheen boo bashannansiisaara mucayyoon mana keessa teesse sababii jaallattee heerumtee bitu mana keessatti gassatee mana keessatti gadi qabeetu argitanii reebellee miidiyaarra baase miidiyaan duddubatte illee narreeba jedhe maa gadi qabattee ciniinnattee bagasha baate waldaaltu daddaa'imaa maa heerumtee galtee kana taate maan heerumtee galtee isin immoo durbummaa qabdu shamarran maa qabdu amma durbummaa qabdu isin amma durbummaatti heerumtee waan isin heerumtee yoo galte durbummaa galte miti isinoo qabdu amma isin maal itti heerumtee sun jedhe jaarsa keessanitti dhugaa warra amma ganaa heerumtan shamarre amma dubartoota miti kan nama barreessu komanti warra ganaa heerumu shamara isinoo akkam gootu amma durbummaa qabduun jedheen komanti kana barreessitan amma isin gaafa jaarsa keessa itti heerumtanii ija keessa laaltu wajjin jiraattuun jedheen komantiin madaa keessan baattanii madaa namaan barreessina madaa baattanii madaa namaan barreessina dhugaa jirtu isitti maal dhugaa rabbii maal isin goote gurbaadhaan irraa fagaadha. Ati irraa fageessitee irraa fagaata inni jaalladha mana kiraa kaffalee bisee daggaara maal goota kaayisaa fidde attam goota inaafaan si bukkute of ajjeetti haaf godhe dhugaa rabbii offannisi deemitii kan itti naaftu dhaqee offannisi bakka qabatte gaala ani Saayidoo wajjin jiraatullee gammachuu qaba. Saayidoo yoo gammachiise gammachuu qaba. Yoo mucaan kun gammachiise illee gammachuu qaba. Isee dhaafaa ta'u waan sammuun si ajaju waan sammuun see godhu haa gootu. Beennaan goote sammuun si ajanyaan ishee goote. Isheen ilaallattee goote otoo ishee dhaaftee maal gochi gadi baati? Otoo ishee dhaaftee maal gochi gadi baati jechuudha dubbattu. Ishee dhaaftaan maal gochi dubbatti? Nama ishee isaaf jettee kirooroogisii duddi nama isaaf jettee waa meeqa taate gabbaate maal gochi dubbatti otoo ta'eefi rakkannaan baate. Waan silkiin irraan kaasu jette natti hin dubbatu jette. Maali gaa kanarra? Hinduuti haaduutu daa'imoo ijoollee deddeemtee taffettee barbaaddattu dhugaa rabbii yeroo seeti waan ta'eef. Yeroodha waan ta'eef isin akka waan durba manaan godhite dhugaa rabbii akka waan durba duriin beektu miti durba durii warra manaa akkasiin godhite dhugaa rabbii sitti maal of ilaalaati isheedhaan jecha jedha of ilaalaati haa guddattu haala laddu viidiyoo akka barbaaddetti maal isin gashii jajjabeessa Oromoo dhufee jajjabeessuu jalqabe mucayyoo jammara irratti koomentii barreessite ilaala warra Amaaraa jalatti mucayyoon sun koomentii barreessiti hin barreessiti dhugaa rabbii ayyuu jala dhuftee barreessite nan gammade maaliif jennaan mucayyoon sun bakka hunduma jala deemtee jajjabeessiti jechuudha dhugaa rabbii ijoollee Oromoo keenya jala dhufte yeroo jalqabaa fi ayyuu jala dhuftee jechuudha mucayyoon suni wallahi koomentii hundi jalatti barreessiti nan argaa jechuudha koomentii isheen barreessitu laayikii 2,000 3,000 4,000 argatti jechuudha mana keenyatti ijoolleen laayikiin goone bar dhugaa rabbii mana ayyuutti namni mana namaa kabaja qaba sila kabajaanii simachuu yoo qabdu jechuudha anatu ayyuun afaan Amaariffaatiin hojjette mucaa sanaa wajjin hedduu nutti tola sila bor guddatti ayyuu dhugaa rabbii isa jala ji'a sadii miti bor guddatti otoo afaan Amaariffaa qofaan hojjette bor guddatti dhugaa rabbii abshaalummaadhaan buluun beektu ayyuu miskiina gowwaadha homaan beektu bar akkuma haasoftu kana bar homa garaa keessa sharri wayituun qabdu bar akkuma falaffaltu kana dubbii ishee akka biyya garaa keessa homaan qabdu